Mataan qicicaa fi warra fuulli keessan buguriidhaan isin bade qofa barbaadarra mataan keessan jajjabaa ta'e qicicaa qofa osoo hin ta'in warra mataan keessan jajjabaa ta'e mataa keessan lallaafisachuu barbaadaniif for all type hairiidhaaf hin ta'u gosuma rifeensa kamiifillee asirraa hin qabaatii dalaguu deema. Itkeerii kana namni hedduun akkamii akka itti fayyadaman hin beeku. Daaraa itkeerii kana jechuudha. Akkamitti akka bulbultanii itti fayyadamtaniin isinii himuu deema. Ammallee tiriitmentii rifeensa lallaafisuutu akka eega tiriitmentii kana fayyadamtan booda qabaatii kana fayyadamtan waliigala waa sadii dalaguu deemu. Tokkoffaa waan bugurii hir'isu fuulaa hir'isu, lammaffaa waan gadaannisa fuulaa balleessu, sadaffaa waan rifeensa lallaafisu, afuraffaa qabaatii rifeensa eega isin dhiqattan booda dibattan. Rifeensa ammallee akka inni lallaafu godhu waa kana sadanii isin dalaguu fedha. So isin martuu viidiyoo kana like godhaatii eegala namoota hedduu bira akka ga'u godha isinii galee isinii like gootan nama hedduu bira ga'uu danda'a waan ta'eef amma haasaa isinitti hin dheeressu garuma hojiitti deemna. Tokko qabaatii dalayna eegasii yoo maal dalayna kafuulaa dalayna eegasii immoo tiriitmentii mataa dalayna maal nu barbaachisa maqaan akka hin beekuuf isin beeku garaagarummaa waan qabuuf viidiyoo achi garagalchee piikcharii isin mul'isaatiin gara hojiitti deemaa jechuudha. Hayyee wantoota fayyadamu ani jechuudha. Wanni isin beeku qabdanii yuuzan dasiroon godhu shaaraan isin argitan kun jechuudha. Leengadda qabaatii wanni dura fayyadamtan isinii mul'isee ture. Osoo mataan dhiqatiin dura akka dhadhaatti fayyadamtan isinii jedhee ture miti. Shaaraa qabaatii sanii har'an irraa xallale. Isaa yoo isa qabaatan isa yoo isan qabaatiin garuu itti sokkee waan gannaquun barbaadiniif isinii galee yoo isan qabaatiin itti sokkee akkasumatti dhiiftanii jechuudha. Amma kana akka bishaanitti furadha. Ani waan shaaraa gadi naquun fedhiniif isinii galee almost waan rifeensa namni lama dibatuun dalaguu deema kun bishaan jedhaafi qabadha. Isiniin jedhe shaaraa jalqaba waan qabuuf garuu waan itti dabaluu deemu wantoota biraati. Wanni kuni wanni forforii ni hir'isa. Forforiin garuu shiroo nama baay'inaan shiroo nyaatutti ni baay'atti waan ta'eef shiroo nyaachuu hir'isa. Wannidha kun shuunfaa fi talbaa meeqam kunoo laala argu jirtan waan gurraacha ta'e shuunfaa fi talbaadha. Isin galee amma an maalidha waan shuunfaan kun rifeensaaf hedduu baay'ee gaariidha. Feexoo jechuudha laa feexoodha yaa afaan amaariffaatiin akkasuma fakkaatee naannoo kiyya shuunfaa jedhama kun immoo talbaadha itti naqaa jechuudha. Isin galee eegasii wanni biraa kan inni itti naqu kuni harcee ruuzaa fi buna absuudaa gurraacha walitti daakamaadha. Harcee ruuzaa buna absuudaa gurraacha walitti daakamaadha itti naqaa jechuudha. Kaziyaan abaaboo kana naannoo keessanitti yoo argatta. Yoo argatta. Tiriitmentii mataatiifi kan mataa xurii osoo hin dhiqatiin duratti itti naqaa jechuudha. Mergoonoo kanatti naqaa. Keessa kaahaa jechuudha. Inni danfuufi waan biraa dalaguufi ni deema. Kan akkas godhee Kaziyaan alibeeraa waan biraatiif hin barbaade qoronfudii gilaabii takka 2 3 4 5 ni gahaa jechuudha. Akkasitti hedduu hidhiidha waan ta'eef qoronfudii. Kaziyaan waan biraa maalitti godhateetan kun akkuma isin argitanii burtukaana daakamaadha. Vaayitamiin C qoola burtukaana daakamaadha. Qoola burtukaanaa nyaadhee alatti afee maashina bunaatiin daake itti naqaa jechuudha. Yoo isin dandahame wantoota kanneen akkasii walii argattan yoo keessaallee wanni wayii yoo ka hir'atu taate homaa rakkoo hin qabu. Yoo wanni tokko keessaa ka hir'atu taate homaa rakkoo hin qabu. Isinii galee homa qabdaniin dalagachuu dandeettan. Kan amma haa danfu akkanumatti dhiisaa kun haa danfu. Kun haa danfu. Okay. Yaa qadaaduutii kana.
hojii isa lammataa akka itti zayitii dalaganitti ceenaa jechuudha. Amma isinii galee zayitii daa'imni biyya jeequ hojjestee irraa hojjestee rakkisee hojjestee iddoo rakkisee hojjestee sagaleen isin jeeqamu gochuu hin danda'u. Kan viidiyoo kutuu hin danda'u immoo kuni qarafaadha. Asirratti naqaa jechuudha. Itmi appaneetta qarafaa itti naqaa eeganaa taphatti abishiidha kun itti naqaa abishii ittiin naqaa eegasii kun immoo roozmarii yookiin sigaa maxabashaa gogaadha itti naqaa. Kanallee sigaa maxabashaa jiidhaadha kun. Galee xiqqooma gogee sirriitti hin goone itti naquu qaba. Kanatti naqamuu qaba. Wanti kun mataa hedduu dheeressallee forforiillee ni hir'isa. Ni balleessaaf ni hir'isaa waan garaagaraatii ni hir'isaa isiniin jedha. Forforiin baduudhaan abbaan nyaata isaa sirreessuudha qaba. Jalqaba forforiin karaatiin waan ta'eef baduu kan danda'u yoo isin nyaata keessan sirriitti sirreessitanii shiroo dhiiftanii ataakiltii nyaachuu jalqabdaniidha malee namni ganama galgala shiroo nyaachaa forforiin irraa badu jechuun qeeqajatna hin danda'amu. Forforiin hin badu yoo namni shiroo yeroo baay'ee kan nyaatu ta'e. Yoo isna jechuudha kana. Yoo isna kamoo isna fachaan yoo isna jechuudha. Maal dalaguufi qibaatii asirraa dalaguufi. Kan qibaatiin kana birrii meeqa beektaa? Birrii dardaan irra 350 fireedhaan 400 haga 500 bituu dandeettan kaastar oiliidha. Itoophiyaa dalagama piroodaaktii gaariidha jedhee yaada. Anwaan shiippii ta'eef almost piroodaaktii gaarii maalii osoo hin ta'in inni hirkaash ስለሆነ ነው ይሄንን የምጠቀመው። ሲኒጋሌ kuma takka kuma lama baasee kaastar oilii biraa bituu hin danda'u. ግን ኦርጋኒክ waan ta'eef bakka wanni fayyadamuu barbaadeetti. Diskaawuntii waan ta'eef 350 jechuun birrii xiqqaadhaana. Siniin jedheera siin durallee yeroo baay'ee siniin jedheera waan rakasa malee fayyadamuu jedheera. Maaliif wanni an amma kana itti naqeetiin qibaatiin kun qarra qibaatii birrii 4,000 bitamu 3,000 bitamu ta'a. Sigala wanni an itti fayyadamu kun jechuudha. Almas waan san ni amana waan ta'eef ni godhas akka inni ta'us ni beeka. Keemikaaluma hin qabne malee wanni addaa isaan naa godhan waan hin jirreefini akkas godhaa jechuudha. Soo kan amma qibaatiin kun hedduu rifeensa lallaaffisa akka inni lallaaffisuufiin sigala. Ammallee rifeensa qaccarraa mantaa qabu hin qaba ture kiyya. Qibaatii akkanaatiin narraa badee akkana godhee qacca isaa akkanatti saafa. Akkana saafa. Rifeensa kiyya qacca isaa akkanatti mara ittiin. Wayitataa akkanatti ittiin mara. Yaani shari'aan hin dhoorga rifeensa isinitti mul'isuu hin danda'u. Akkasittiin ittiin mara garuu yeroo baay'ee jechuudha. Siigalee. Akkana qacca isaa ittiin mara. Kun amma kontentii baay'ee waan hin qabneef orgaanika waan ta'eefini waan kanatti amma qibaatii kaastarii kana gara qibaatii waan kanarraa dalagamee daayivarsi gochuu deemaa jechuudha isinii galee. Isaanis ho'a fayyadamaniif Afrikaa keessatti akkanumatti itti daakanii itti naquu garuu cuunfaa bichaa wal caalla isinii galee malee wanni addaas akka illee hin jiru. Bal'inuma kennaa kan nuti mana dalagnutti irra gaariidha waan just akka isin ilaaltan barbaaduuf osoo hin tahin hunata hundasaa ስለሆነ ነው namni feetanillee fudhachuu dhabuu dandeetta laakiin garuu hunata hundasaa ነው dhugaan jiru akkasumas ni galee inuma kwaalitii maalii nu caalu no kwaalitiin caalan wanni piroodaaktii dalagamu san keemikaala maal fayyadamu fakkeenyaaf manneen nyaataa Itoophiyaatti fokkotaa irra manneen nyaataa qulqulluu faranjii santu irra bulchiiti. Laannoo isaan keemikaala gurguddaa fayyadaman nuti rakkina ikoonoomii keenyaatiif keemikaala guddaa hin argan. Keemikaala guddaa fayyadamuu dhabuun immoo atleast fayyaa ilma namaatiif riiskiin tahuu jechuudha. Isaan wanni isaan fayyadaman marti kaansar koolii isinii galee
أما كان ندا إن قبنا ندا كنا داكي أكو متفو فجرا كوني أما ما البونا كان داينا يسوع كان ندا داكا مقابو كوني أو إيرا ندا كنا يسوع سودا يدي دلغو فيالا لكن غرو فيديو نيرتا فيديو يو ديرتا مو تلالو ني فتاني I don't know كما كما بيسمبو اوكي كنا كنت كنت فارا والجنا دلغو أبا يچو كو دلغو كو دلغو أبا اوكي كثير مره إن شاء الله داخل الأربعة اوكي سوري ندخل هاي شو بنايرة داك شغل سنة كذا سوري وكذا شيء ولا كلو Akadeen gaddaa kan korootiin goonu kan sirriitti daakuu qaba. Sirriitti jechuudha. Sirriitti daakamuu qaba. Okay. Sirriitti daakamuu qaba. Kaddaa kan goona. Argitan yes sahanii akka kana kabiraa qopheeffannaa. Okay. Okay. Akan godhamee qabaatee argaa jirtanii as keessatti naqaa jechuudha. Okay. Eegana kan tina qamu qaba. Perfect qabaati wanni kun aruu wayita dibattan rigachuun sammuu teessa waliin gahuun sukkuumuun luluan qabdu waan keessan qabdu luluan dhuftee ingirii isinii sukkuumtu jalan jiru beekonni ibidda ittiin banne gamma intinal cammar kubbatan isaat halkaffeet kubbatan isinii gala kaburaatotti ni argu Afur isaa dasnu manjedhu garuu
after a few times just now they are done. I guess كوني هرجع برتقاناتي تنا فيتامين سي قاري طبعا لو لما قربت أمر فيتامين سي كله الآن أنا الصوف هلتنا ما كفتبت أو في جرامي أرجو جرتني نكا لا درسون لتو سيقلي لا مرة تتبان سادين جن لا مرة تتبان سيقلي لا مرة تتبان نمدا فوج فديم جنا بشان تتاجر إنه سنيجنا إنه بشان تتاجر أريد ما يقول سككت مولين لها لا متى أنا تكو أمما شاين قدرتو بليج أتايجو متى كثير جتاني بيهو فتا أنا دس ميل تقول الله نمنا كثي والله نموانا نمك جدك أنا هيدم كان عندي بتا كقولي كاتب ديم يجو فرنتو شيء عندي كاتب زيتي وما قف متى ونكتو ونيش زيتي وما يجو زيتي سموك إنك يا ربي نتيني في ديشو أيه يا فيديو نسيني ليرتا فني جدول عند أبغى دمفو كوني أبسودا غراچا داكما إنك أيشو أبسودا غراچا داكما تقرأ موديشو أبسودا غراچا داكما والله لبشان لبجاك باتي بس لبشان جلا كوما تكوما لما بافني فعند دقيقة أقول يا صدقان مالي جلا نرى عندنا أنا كباتي كناوي سيقال روزماري كبا قرنفدي كبا أبسودا غراچا كبا برتقانا قوليسا كبا ونمان الدنيا تنرى وبالله العظيم رفنسا ديرس جلانيهن أنكي سمبوسين تكالين نجور yoo beeytanii kunilleen kun akka waxii ta'eera kan itti argitanii hin dhaamsaa jechuudha kanallee irraa dhaamsaa inni akkanatti aflaqallaqee jedhe olmost irraa dhaamsuudha qaba kanallee kun bishaanitti jijjiirameera argitanii hin dhaamsa irraa Damsa jechuudha amma filannaa lama qabdan kana laal hin danfine bishaan ta'e malee qibaatii roqeetu bishaan ta'e malee hin danfine miti filannaa lama qabdan amma kana akkanumatti kana jechuudha akkanatti lafa keettanii kunoo bishaan argitanii bishaan ta'eera jechuudha akkanatti lafa keettanii guyyaa lama tursiistanii deebistanii ho'istanii keessaa dhimbiibuu takka inni lammaffaan immoo akkanumatti waliin asin hiixaniitiin jechuudha kun amma gubaa fi pilaastika kun haada zayitii waan ta'eef akkanumatti isumaa ho'aa kana asin hiixanii gubbarraa dibattanii shaaraa ho'itanii gara jalaa gadi siqee shaaraan jalatti hafe
shaaraa sana irratti kan biraa dabaltanii qibaatee akkasii fayyadamu lamaan keessaa akka tokko fayyadamu. Viidiyoon narraa dheeratee amma gara fuulaa ka fuulaatti ceenaa ka bugurii namarraa balleessu jechuudha inshaallah. Tiriitmentiin kana geeffameera akkana geeffameera irra cufeera yaastoobiin seeraamikaan ta'eef qarra qallabu jira. Beetiin immoo isa kana yookaan dibdibdanii itti fayyadamu yookaan akkanumatti naqxanii inni jala gad deebi'a gubbaarraa dibachuu jechuudha lamaan keessaa takka fayyadamu. Inni deebi'ee itti ta'e inni dhoqqee ta'a deebi'ee hogguu qabbanaa inni deebi'ee dhoqqee ta'a sokkee marakkoon qabu. Rifeensa keessan eega dhiqattan booda kana lallaafifachuu dandeettanii isa dibattan. Kan ammoo osoo rifeensa dhiqatiin hin dura dibattanii xiqqoo ho'uu qaba isa dibattan jechuudha. Wanni ho'aan rifeensa sammuu namaa gadi siinaan ta'e qabaata. San dibattanii kana sa'aatii lama yookiin sa'a tokko bira tursiistanii eeguutiin shaawara isheen tana biraa dhiqatan. Shaampoon isin dibattan immoo shaampoo ani itti hojjetanii dhiqachuun bareedaadha. Yookaan ammoo beesbii akka barbaadanittis dhiqachuu dandeettan san. Amma immoo itikeerii akkatti baxaabatan isin mul'isa jechuudha. Itikeeriitiin isinin mul'isa. Itikeerii sibiilaan daaraa volkaanooti. Warroonni Jaappaan dura miidhaginaaf ni fayyadamu. Yeroo baay'ee jechuudha. Warroonni kennas duraan ni fayyadamu kan osoo keemikaalli takka illee itikeerii fayyadamu jechuudha osoo hin ta'in daaraa kasalaa shambaqqoo maalii kana duraanuu fayyadama namni warroota gurguddaa yoo gaafatan isin himanii itikeerii kan akkana godhaa baxabadhee dibachuudhaaf jechuudha. Itikeerii kanatti viitaamin C dabala. Viitaamin C orgaanikaa fayyadamaa waan maraa seeraamika waan ta'eef wanni istoovii seeraamika waan ta'eef soo kanaan arguu jirtan jedhee yaada. Sibiilaan hin tuqinaa fal'aana sibiilaa namni akka fayyadamne akka reekaa soddoma biroo tubsiistanii hidhachuudha jechuudha.
Oliveera cuufee eegatii bane. Kana maaliif as keessa naayitaa yoo taate Oliveeraan rifeensaaf hedduu gaariidha. Wafoon illee ni balleessa. Yoo baan dingaa eebbistuuf hunda maalaaf ni galee danfaa waan hin jirreef dhaabateera. Kana jalaa kan bahu carqiidhaan garuu bifni isaa hedduu fakkaata. Buna manaaf suuta gurraacha waan qabuuf bishaan Oliveeraa loomii yoo barbaadan itti dabalaa ishee loomii yookiin burtukaan ani wanni waan qabuuf alarjii isaa waan qabuuf natti hin tolu burtukaanni loomii burtukaan ammoo liqishu koostii waan ta'eefini wanni itti dabaladheera harcee burtukaanaa jechuudha. Harcee burtukaanaa daakuu qola burtukaanaa itti dabaladha. Walitti makuudha jechuudha. Dibanni kuni daqiiqaa 30 yoo xiqqaate sanarra turuu qaba. Yeroo dhiqattan ammoo akkam gootanii jalqaba kanan dibadha. Isa kana jechuun isa kana dibadha. Singalee akkana dibattanii ni gogaa inni isinirratti. Wayita inni gogee jedhe kana dhiqattanii eegasii immoo kana dibattanii jechuudha. Ittiin maasaaj fuula keessan sirriitti gootanii kana afran dalaynee jechuun wanti nu dalaynee irra kana afran irraa nu gaha inshaallah. Waan kana fayyadamtanii maal akka isin fayyade akkam akka isin godhe dhuftanii yoo naa barreessitan natti tola. Har'aaf inshaallah nu gaha. Warra waan dalagee irraa fayyadamu isinillee haa taasisu anillee haa taasisu isinifillee rabbiin kiyya dawaa isiniif haa godhu. Dhugaa dubbachuuf waan ofii hiyyaan fayyadamin namootaan fayyadamaan jedhu mee kana akkamitti akka dhimbiibu isinitti mul'isu. Harkaan carqiidhaan dhimbiiba waan ta'eef na guba amma dhimbiibuu hin danda'u amma na guba. Xiqqoo qabbanaa'uu qaba. Ifin carqiin irraa gubuu danda'a qabbanaa'uu qaba. So dhimbiibnee tiniin ofirra tursiisnee dhiqannee duuba mataa kanaan dhiqanna. Almost martuu gaariidha. Akkasiin isteeppii maraatu ta'ettanii fayyadamtan abdii qaba. Yeroo baay'ee namni waan kana akkaataa itti fayyadamu itti keeriin beeku sanii isiniif himeera. Inshaallah irraa fayyadamtanii akka isin galateeffatan abdii rabbii kiyyarraa qaba. Isin fayyadama anillee waan beeku isiniif qooda wanni hin beeknee fi dibatoota garaagaraa akka isin hin beekne yoo ka jiraattan taate naa himaa. Anilleen dhufee isin dalagaa inshaallah. Salaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuhu. Arraaf nu haa gahu inshaallah.